Maatiin carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa duulaan biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Kolleejjotni ogummaa fi teeknikaa mootummaa fi dhuunfaa dhaabbileen leenjii gaggabaaboo akkasumas miseensonni waldaalee intarpiraayizii fi indastiriiwwan godoo hirmaachuun kolleejjii pooliteknikaa Adaamaatti ashaaraa isaanii kaa'aniiru. Maatiin carraa hojii uumuu fi ogummaa keessattuu biqiltuu paappayyaa sanyii filatamaa dhaabuun isaanii galma damichaan qabatame milkeessuu maddiitti kolleejjotni iddoo muuxannoon irraa babal'atu ta'uusaaf agarsiistuudha jedhan. itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibu. Paappaayyin kun haga baatii sagaliitti oomisha kennuu danda'a. Kolleejjiinis galii irraa argata. Hawaasni magaalaa kanaattis itti fayyadama. Qaala'insa jireenyas tasgabbeessa nyaata madaalawaas haala namni itti argatu uuma. Kanaaf fakkeenyas ta'e iddoon kun iddoo leenjiiti. Leenjii teeknikaa, leenjii ogummaa, leenjii qonnaa asitti leenjisna. Kanaaf iddoon kun akka demonstration centeritti nu tajaajila jechuudha. Oomisha qofa osoo hin taane irraayis agarsiisaa barataa irratti leenjisaa hojjenna waan ta'eef kaayyoo kanaaf kanasitti dhaabama. Qooda fudhattoota adda addaa hirmaachisuun biqiltoota dhaabuu fi hojiilee tajaajila lammummaa gara biroos raawwachuu itti fufnaa ibsan. Dabalataan immoo tola ooltummaa har'a calqabne. Akka waajjira carraa hojii uumuutti maatii carraa hojii uumuu jedhama. Dhaabbileen kun baay'ee dhaabbilee guddaadha, humna guddaas qabu. Dhaabbilee kana sochoofnee itti fufnaa jechuudha. Ammas maatii harqalleeyyiif dabtara hin binna bal'innaani akkuma baratame itti aansinees tola ooltummaa biraatti irrattis biqiltuu dhaabuu kanas itti fufnaa jechuudha. Karoora kennu xumurutti kan itti fufnu ta'a. Kantiibaa itti aanaa fi qindeessaan kilaastara dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyus Sabbooqaa gama isaaniitiin dhaabbileen leenjii fi kolleejjotni akkuma dhaloota beekumsa hidhachiisuun bu'uura ka'an biqiltuu dhaabuun bayyanachiisuunis jijjiirama hunda galeessa biyyaa keessatti shoora fakkeenyummaan eeramu baachuu qabu dhaaman. Kolleejjonni Baalaataa'oo bakka ogummaan itti bocamu dagaagu xiqqoorraa kaasee itti guddisaa deemnu wanta ta'eetiif kolleejjota Baalaataa'oo qabnu keessatti dargaggoonni seenanii ba'anii kaayyoowwan nuti hawaasa ogummaa gonfatee horachuu carraa hojii ogummaan durfamu uumuudhaaf hojjechaa jiru keessatti gahee guddaa qabaatu. Kanaaf leenjii qulqullina qabu, leenjii ga'umsa qabu, akkasumas gabaa hojii ogummaa gabaan hojii barbaadu uumuu keessatti gahee guddaa waan qabaataniif kolleejjonni keenya akkuma sana hojjetanii keessoon isaaniitis galii galchachuu danda'uutii qabu. Intarpireenaal ekoosiistemii qabaachuu qabu. Sana giddu galeessa goones hojiiwwan hojjetamaa jiran hin jira. Itti fufiinsaan hojiin kun hojjetama. Kolleejjonni keenya tokko giddugala ogummaa akka ta'aniif lammaffaa giddugala muuxannoon irraa fudhatamu akka isaan ta'aniifis xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetamaa jira jechuudha. Hirmaattonni sagantichaa dubbifne yaada kennaniin carraa bareedaadha. Silaa akkanumatti guyyuu kunuunsinee biyya guddisnee biyya teenya Afrikaa goone nuuf dasjaa mootummaa keenya cinaa dhaabbanne hawaasa keenya walii gallee tokko taane hojjennee nuti kunuunsinee kunuunsuu qofa osoo hin ta'in dhaabnee biraa deemuu osoo hin ta'in sa'a sa'aan dhufnee eeggannee waan kana waan keenya waan taateef bira dhaabbanne akka maatii tokkotti kunuunsannee eeggachuu qabnaan jira. Qoforree kotkoonnee jala isaa babbareechinee kunuunsinee guddisnee akka tajaajila nuuf kennu akka firiirraa argannu barbaanna. Anaa fi bu'aa guddaadha. Firiirraa argatuudhaaf deebiitii immoo magariisummaadhaaf illee bu'aa guddaadha. Kanaaf akka anaaf bu'aa ta'e uummata keenyaaf illee akka tajaajila bu'aa kennu barbaanna jechaadha. Akkuma dhaabnee jirru kana kunuunsa isaatiif illee akkuma tattaaffii goone akka magariisummaan kun bareedu hawwatan qaba.